Caamsaa 25 bara 2026 nageenyi keenya haadurtu hordoftoota Shabbo miidiyaa oduulee guyyaa har'aaf qindeeffadhanii sitti himaa oduu waliin Jamal Tahiri jalqaba irratti oduulee ijoo Itoophiyaatti filannoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti Caamsaa 24 2018 gaggeeffamuu fi duulli na filadhaa cimee itti fufuu paartiin biyya bulchaa jiru beeksise. Barreessaan olaanaa yaa'ii dhaabbilee Itoophiyaa luumni Taagaay Taaddalaa nageenya waaraa fiduuf duudhaa ganamaatti deebi'uu qabnaa jedhan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoonni USA murteewwan waliigaltee mallatteessuuf ariifachuun sirrii akka hin taane akeekkachiisan. Sirni balalii xiyyaara Jawaraanaa UK qabatee balalii irra ture raaf jedhamu naannoo daangaa Raashiyaatti butamuun gabaafame. Waliigaltee waraana USA fi Iraan gara tasgabbiitti dhufaa jiraachuu sabeeffachuun gatiin boba'aa 400 oliin gadi bu'uun himame. Walmorkiin Premier League Ingilizii torbee 38ffaan guyyaa kalee shaampiyoonummaa Arsenaaliin golabame. Kunniin qabiyyee oduuwwan ijootii amma gara bal'inaatti sin dabarsa. Itoophiyaatti filannoo akka Itoophiyaatti Caamsaa 24 bara 2018 gaggeeffamuu fi duulli na filadhaa cimee itti fufuu paartiin biyya bulchuu beeksiseeti jira. Itoophiyaatti filannoon marsaa torbaffaa gaggeeffamuuf sochiin bal'aan baatilee lamaan darban irraa eegalamee gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, yeroo filannoo fi guyyoonni muraasni hafanitti duulli filannoo magaalotaa fi baadiyyaa biyyattii keessatti cimee itti fufeeti jira. Filannoo marsaa kana gaggeeffamuu fi sochii godhamaa jiru irratti paartiileen morkattootaa baay'inaan kan hin mul'anne yoo ta'u, kunis danqaa haala nageenyaa biyyattii ta'uu paartiileen morkattootaa ibsaatii jiru. Paartiin biyya bulchaa jiru duula filannoo bal'aa guutuu biyyattii keessatti gaggeessaa kan jiru yoo ta'u, duula kanaanis lakkoofsi namoota saganticha irratti hirmaachaa jiranii olaanaa ta'uu karaa miidiyaa hawaasaatiin bal'inaan qoodamuu irratti argama. Faallaa kana paartiileen morkattootaa muuxannoo dheeraa biyya keenya keessatti qaban wanti miidiyaa irratti qoodamaa jiruu fi dhugaan lafa jirtu wal adda akka ta'e yaada isaanii miidiyaaleef qooduu irratti argamu. Dhimma filannoo wal qabsiisee torbee darbe morkataa yeroo dheeraa fi dursaan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa afgaaffii miidiyaa adda istaandardii waliin taasiseen yeroo ammaa magaalotaan alatti haalli nageenya biyya keenya yaaddessaa ta'uun filannoo marsaa kanaatiin uummata keenya keessa sochoonee duula nu filadhaa gaggeessuu hin dandeenye jedhan. Paartiin biyya bulchaa immoo naannolee duula filannoo gaggeessaa jiru keessatti namoonni kumaatamaan isaan filachuuf akka qophaa'anii fi uummanni isaan faana jiraachuu bal'inaan ibsuu irratti argamu. Profeesar Mararaan yaada torbee kana miidiyaaf qoodaniin paartiilee morkattootaatiif haalli mijataan akka hin jirree fi ulaagaa boordii filannoo guutuuf qofa kaadhimamtoota muraasa boordii filannoof akka ergan ibsan. Haala filannoo biyya keenyaa gaggeeffamu guyyoonni muraasni hafuurratti maddeen keenya Oromiyaa Shabbo miidiyaaf yaada qoodaniin sababoota yeroo ammaa dhiibbaa qaamolee nageenyaatiif jecha namoonni hedduun bilisummaan waan barbaadan filachuu akka hin dandeenyee fi wanti miidiyaa fi lafarra jirus tokko akka hin taane nutti himan. Kanas ta'ee sana paartiin biyya bulchaa jiru tolaanis haa tolaan marsaa itti aanuuf biyya akka hoogganu waan dursee mirkaneeffate fakkaata jedha maddi keenya Oromiyaarraa yaada nuuf qoode. Barreessaan olaanaan yaa'ii dhaabbilee Itoophiyaa luumni Taagaay Taaddalaa nageenya waaraa fiduuf duudhaa ganamaatti deebi'uu qabnaa jedhan. Luumni Taagaay Taaddalaa kana kan jedhan sagantaa kadhannaa fi walooma nageenya gaggeeffame irratti akka ta'es beekameeti jira. Hundi keenya haasawa jibbiinsaa irraa fagaachuun olaantummaa qoqqoodamiinsa yaadaa irraa walooma irratti xiyyeeffachuu qabnaa jedhan. Luumni Taagaay Taaddalaa sagantaa kadhannaa fi nageenya walooma biyyaalessaa gaggeeffame irratti ergaa dabarsaniin Itoophiyaaf ajandaa waloo keenyaa nageenya waaraa fi duudhaalee amantaa barootaaf turan cimsuudha jedhan. Hooggantoonni amantaalee nageenya biyyaaf wabii dhaabbachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisuun tokkummaan nageenya biyyaaf kadhachuu fi dhaabbachuu waan fala hin qabne akka ta'e yaadachiisan. Hiyyummaa irratti duuluun guddina biyya keenyaa mirkaneessuuf kadhannaa fi hojii cimsuun barbaachisaa akka ta'es eeraniiti jiru. Hundi keenya haasawa jibbiinsaa irraa olaantummaa yaadaatti amanuun nageenya biyya keenyaa guyyaa irraa gara guyyaatti daangaa ce'aa jirutti daangaa gochuu akka qaban hawaasaafis yaamicha taasisan. Uummanni Itoophiyaa kan barbaadu nageenyaa fi misooma fuula keenya gara rakkoolee nageenyaa furutti deebifachuu qabna jechuun ergaa isaanii goolaban. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hooggantoonni USA murteewwan waliigaltee mallatteessuuf ariifachuun sirrii akka hin taane akeekkachiisan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kana kan jedhan gara fuulbarruu isaanii Truth Social yoo ta'u, waliigalteewwan biyya keenyaa keessatti yeroo hundumaa irratti mallatteeffaman keessaa inni hamaan waliigaltee gabbisa nukilaaraa Iraan kan Barack Hussein Obamaa fi gareen mootummaa isaa muuxannoo hin qabneen qophaa'ee fi mallatteeffamedha jechuudhaan qeeqan. Waliigaltichi yeroo sana Iraan karaa sirrii ta'een meeshaa nukilaaraa gabbisuu itti fufuu akka dandeessu eeyyama kan laateera jedhan Donald Trump. Waliigaltee yeroo ammaa mootummaa Iraan waliin irratti hojjetamaa jiru faallaa waliigaltee bulchiinsa Obamaa fi garee isaatis jedhe. Marii karaa of eeggannoo qabuu fi haala jajjabeessaa ta'een deemaa jira. Ani bakka bu'oota koo akka murteedhaaf hin ariifanne gorsaan jira. Sababni isaas filannoo bal'aa kan qabuunidha jedhan.
hanga walii galtee rageenyee lamaan keenya yu sanadicha harkatti qabannutti dhiibbaan Iraan irratti USA gootu cimee akka itti fufu karaa miidiyaa isaanii turuu sooshaaliin beeksisanii jiru. Osoo dongori tokkollee hin jiraatin hariiroon keenya Iraan waliin yeroo ammaa kana caalatti sirna qabeessaa fi bu'a qabeessa ta'aa jira. Garuu isaan waan tokko hubachuu hin dandeenye innis meeshaa niwuklaaraa yookaan bombii niwuklaaraa gabbisuu argachuu akka hin dandeenye jedhaniiti akeekkachiisan. Hanga ammaatti biyyoota baha giddu galeessaa hunda tumsa isaanii fi deeggar isaaniif taasisanis galateeffataniiti jiru. Caalatti akka cimuu fi guddoo taasisuudhaan biyyoota waliigaltee seena qabeessa Abrahaam Akkoordis akka ta'anis cimsinee hojjannaa jedhan. Prezidaantiin Iraan Mazuud Pezeshkiin immoo murteen kamiyyuu eeyyama hoogganaa olaanaa sadaffaa Mujtabaa Kaameenii malee akka hin raawwanne akeekkachiisan. Kana kan jedhan erga muummichi ministeera Iraan Kaamraan Kazaanfarii torbee darbe eeyyama hoogganaa olaanaa Mujtabaa Kaameenii alatti waliigalticha fudhate jedhameen booda ture. Mujtabaa Kaameenii erga abbaan isaa ajjeefamee bitootessa 8 hoogganaa olaanaa Iraan ta'uun filamus hanga ammaatti miidiyaalee tokkotti mul'atee hin jiru. Sirni balalii xiyyaara ajajaa waraanaa UK qabattee balalii irra turte Raaf jedhamtu naannoo daangaa Raashiyaatti butamuun gabaafame. Jalqaba torban kanaatti Johoon Heeliin loltoota UK Estooniyaa keessa daawwachuun deebi'aa osoo jiranii sirni balalii xiyyaara isaanii butame. Yeroo ammaas gocha kana duuba Raashiyaatu jira jedhamee bal'inaan odeeffamaatti jira. GPS'n xiyyaarichaa sa'aatiiwwan 3 waan butameef guutummaatti akka hin hojjenne godhame. Ta'us balaliin isaanii marsariitii balalii keessatti argamaa jedhame. Ministeerri ittisa UK dhimma kana irratti hanga ammaa yaada kennee hin qabu. Xiyyaaronni waraana Raashiyaa lama Black Sea irratti xiyyaara basaasaa Raaf irraa deddeebiidhaan qolachuu erga gabaafame booda ta'een kun kan raawwatame. Joon Heeliin yeroo Estooniyaa deeman loltoonni UK neetoo waliin naannoo daangaa Raashiyaatti shaakala turuunis gabaafameeti jira. Qondaalli UK kun dandeettii fi ogummaa garee balalii Raaf galateeffachuun gochi Raashiyaa kun fudhatama kan hin qabne jechuudhaan balaaleffatan. Bara 2024 keessatti xiyyaarri Raaf ajajaa waraanaa UK Grant Shapsii qabatee balali'aa ture. GPS isaa Raashiyaatiin butamuun immoo hariiroo Raashiyaa fi UK gara hin taanetti harkisaa jira jedhame. Waliigaltee waraana USA fi Iraan gara tasgabbiitti dhufaa jiraachuu sababeeffatee gatiin boba'aa 400 oliin gadi bu'ee jedhame. Waraansa Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffamu hordofee gatiin boba'aa addunyaa haala yaadamneen ol ka'ee kan ture. Abdii waliigaltee USA fi Iraan gidduu jiru gara adeemsa abdachiisaatti dhufaa jiraachuun gatiin boba'aa tasgabbaa'e. Adeemsi kun yeroo dheeraaf dhiyeessii anniisaa addunyaa irraan ga'uu danda'u waan hir'iseef wiixataarraa boba'aan 400 oliin gadi bu'uun isaa ifoomeeti jira. Kunis haasaa pirezidaantii Doonaald Tiraamp Waashingiteenii fi Teheraan ulaa galaanaa boba'aa Hormuz deebisanii banuuf gara hubannaatti akka dhufu erga dubbatanii hordofeeti. Ulaan Hormuz ulaa daddabarsa boba'aa harka 5 keessaa harka 1 fi isa guddaadhas jedhame. Gatii gabaa boba'aa irratti abdiin jiraatus ammas garee lamaan gidduu wal dhabdeen gurguddoon akka humna waraana galaana USA fi dooniiwwan fe'umsaa ulaa galaanaa Hormuz hanga ammaa fala waaraa osoo hin argatin jiru. Oduu ispoortii fi xumuraatiin Morkiin Premier League Ingilizii xumuraa torbee 38ffaan kaleessa gaggeeffameen Arsenal shaampiyoonaa bara 2025-26 ta'e. Gabaasa bal'aa dhimmoota kanaan wal qabatan Shamsuu Bashiir akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Premier League in England bara 2025-26 olaantummaa Arsenaliin xumurame. Arsenal xumura irratti Crystal Palace Stadium Selhurst Park irratti 2-1 injifachuun waancaa kan ol kaasee jira. Xumura tapha raawwatame kanaan raawwii fi taateewwan gurguddoo bara 2025-26 Premier League England keessatti adda duree mul'atan hedduutu ture. Arsenal waggaa 22 booda waancaa injifachuun abbaa waancaa Premier League England kana ta'us dandeetti jira. Haaluma kanaan kilabni Arsenal abjuu isaa dhugoomsee erga bara 2004 waancaa Premier League England mo'ate waggaa 22 booda waancaa kana argachuu danda'ee jira. Tooftaa jabaa fi qorannaa guddaadhaan guutame kan tursiise Arsenal guyyoota 238 ol dorgommicha dursuun xumura irratti Manchester City biraa fageenya garaagarummaa qabxii 7tiin qabxii 85 dorgommicha goolabee jira. Kilaboonni bara dhufu dorgommii Champions League Awurooppaa irratti hirmaatanis adda baaniiti jiran. Haaluma kanaan Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa fi Liverpool bara dhufu kilaboota Premier League England bakka bu'uun Champions League Awurooppaa irratti hirmaatan ta'uun siizina kana xumuranii jiran. Sunderland fi Bournemouth ammoo kilaboota Awurooppaa League irratti hirmaatan ta'uun xumuraniiti jiran. Kilabni Brighton and Hove Albion jedhamu ammoo carraa UEFA Conference League dorgomuu argateeti jira. Walumaa galatti Premier League England kilaboota 8 waltajjii Awurooppaa irratti hirmaatan gumaachuu dandeetti jira. Taateen dinqisiisaan bara kana Premier League England keessatti ta'e kilabni Sunderland dhiyeenya kana liigii gadii Championship irraa ol guddatee promote seenaa haarawaa hojjechuu dandeetti jira. Guyyaa xumuraa irratti Chelsea mo'achuun sadarkaa 7ffaadhaan xumure. Kanaanis turtii waggaa 52 booda yeroo jalqabaatiif Awurooppaa League irratti hirmaachuuf dabareeti jira.
walumaa galatti Premier League England bara kanaatiin Arsenal qabxii 85 sadarkaa tokkoffaa qabatee shaampiyoonaa ta'u, Manchester City qabxii 78 sadarkaa lammaffaa, Manchester United qabxii 71 sadarkaa sadaffaa, Aston Villa qabxii 65 sadarkaa afuraffaa, Liverpool qabxii 60 sadarkaa shanaffaa qabatu wal duraa duubaan qabatanii xumuraniiti jiran. West Ham United, Burnley fi Wolverhampton Wanderers kilaboota gara shaampiyoonshiippii gadi bu'an ta'uu danda'aniiti jiran. Egaa hordoftoota Shabbo miidiyaa oduuleen guyyaa har'aaf qindeeffanne kan hangammaa isinitti himne ture qophiileen Shabbo miidiyaa biroo bal'inaan itti fufuu fayyaa ta'a.